qonnaan bulaa keenyaaf magaala ijaaru arguun kanaa ol wanta addaan jiru. Sana keessaa bahee qonnaan bulaan Oromoo akka qusatu, akka hojjetee qusatu, kan qusatee mana sana fakkaatu Adaa keessatti, Luumee keessatti akka ijaarratu. Kana arguun hooggansa kana akkana gochuu danda'u gandarratti sadarkaadhaan qabaachuun uummata Oromootiif carroomuudha. Ani akka nama dhuunfaa tokkotti kana arguu kiyyaaf personally I'm fulfilled. Ani abdiin akkanaa Oromootti waggaa gabaabaa ammanaa keessatti in uumama jedhee yaadeen beeku. Personally jechaadha. Manittii argitan sanaa olidha. Wanti mana sana duuba jiru. Hojiitu jira, dadhabbiitu jira, qusannaatu jira. Jireenya ofii fooyyessuutu jira. Ijoollee isaatti abdii haaraa saaqutu jira. Dhimmoota sila jenne, poteenshaalota sila jenne sana jireenyatti jijjiirutu jira. Hoggansi kun magaalaa bakka irraa baqatamu duun taane bakka itti baqatamu hoggansi kun gochuudhaan ol boqonnaan milkaa'inaa boqonnaan haaraan hin jiru jechaadha.